Nuti Oromoon abbaan biyyummaasaa, abbaan lafummaasaa sarbame biyya isaatti akka sanyii lammaffaa ilaalamuuf rakkate biyya kana dhiisee baqachuuf sadarkaa hin dandeenyetti biyya isaa keessatti hidhamaa ta'ee jaarraa tokko oliif jiraateera. Bara akkasii qabsaa'uun, aarsaa kaffaluun, sirna diddaa garbummaaf waan kaffalamu hunda gochuun barbaachisaadha. Oromoon gaaffii abbaa biyyummaa, gaaffii ofiin of bulchuu harree hin qabu. Aarsaa qaalii kaffalee, ijoollee kichuu kaffalee, didee dhiiga isaaf lafee isaatiin abbaa biyyummaasaa, ofiin of bulchuusaa dhugoomsee jira.